akka awwaalcha sheekarra jaamicaa yoo yuunivarsiitiin jaaruu deemnu ta sheekaa maqaa sheekatiin jaaruu deemnu tun. Guyyaan fuuldura jiru kun guyyaa yaadannoo sheeka keenyaati. Maqaa sheeka keenyaati waa guddaa achirratti gartee sheeka keenya sheeka sheekota sheeka ilmii Sheekh Adam Tuulaa rabbiin jannataan haa qananiisu. Faawundeeshinii Sheekh Adam Tuulaa. Faawundeeshinii Sheekh Adam Tuulaa. Faawundeeshinii keenya. Galmaan keenya. Bismillahi irrahmani irrahiim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Obboleeyyan Islaamaa faawundeeshinii Sheekh Adam Tuulaa galii sassaabuudhaaf xarri 28 magaalaa Harar istuudiyooma Imaamu Ahmaditti qophiin xumuramee waan isin eegaa jiruuf hawaasni keenya bakka jirtan hundarraa'u gumaata keessan fudhattanii guyyaa ja'amee fi iddoo ja'ametti akka nuu dhihaatan kabajaan isin gaafanna. Akka awwaalcha sheekarra jaamicaa yoo yuunivarsiitiin jaaruu deemnu ta sheekaa maqaa sheekatiin jaaruu deemnu tun guyyaan awwaalchaaf wal geenyerra guyyaan deeggarsa kanaa wal geenye akka irra guddaa ta'u akka guyyaa san keessatti isheen akka waan hin du'ini akka jiruu agarsiifnu wal argiin teenya yoo rabbi fedhe istuudiyooma Imaamu Ahmad magaalaa Hararitti xarri 28 kan baddaa jirtan gammoojjii jirtan magaalaa jirtan baadiyyaa jirtan oromiyaa guutuu keessa jirtan namni muslima taatan hundi xiqqaan guddaan dhiirti dubartiin hundi keessan ulamaa'iin barattoonni namnummaan biyyi tun qabdu guutuun guyyaan fuuldura keenya jiru akka lakkoofsa biyya teenyaatti xarri 28 Febraayirii 5 akkasuma ammas Rajaba 15 guyyaa yaadannoo sheeka keenya muftii biyya teenyaa Sheekh Adam Tuulaati. Sheeka keenya rabbi rahmata haa godhuu fi guyyaan fuuldura jiru kun guyyaa yaadannoo sheeka keenyaati. Awwaallee sheeka keenya galuu osoo hin ta'in seenaa takkaa biyya tanatti hin dalagamin hojjechuudhaaf seenaa sheeka keenyaa mul'isuudhaaf magaalaa Adaree Biyyoo Harar istuudiyoom Imaamu Ahmaditti guyyaa alhadaa fuuldura keenya jiru kana ani nafuu ati nafin quba qabaadhaa hin dagatinaa namni hundinuu akka nu argamtan seenaa ulamaa teenyaa seenaa biyya teenyaa seenaa muslimtoota seenaa sheeka keenyaa guyyaan mul'ifnu guyyaan arkamsiifnu guyyaan addunyatti agarsiifnu guyyaa kana haga guyyaa awwaalcha sheeka keenyaatiif walitti qabamne olitti irraa gaditti osoo hin ta'in namni hundinuu waliif himtanii ergaa tana wal biraan geessanii akka nu argamtan isiniin jenna. Afeerraan irraa gama keessan kaa dabarsuu barbaannu xarrii tana guyyaa 28 magaalaa Harar yoo Adaree dirree Imaamu Ahmad irratti guyyaa 28 baatuma tana jechuudha achirra wal agarreeti waan guddaa wanni dalaguu deemnu maqaa sheeka keenyaa ilaa qiyaamessaa hanga qiyaamaan dhaabbattutti maqaa sheeka keenyaati waa guddaa achirratti gartee fondashii waan guddaa dalaguu gartee barbaannaa namni hundinuu akka gartee bakka sanirraa guyyaa san argamtan waa hedduu jira tikeetaas namni hundi kabira gee waan saniis bitachaa amma tisheertiinis gartee ni jira waan san isa saniis gartee bitachaa khiishattillee waan nu gartee qabachaa waa guddaadha wanni dalagamuu deemu akka isin hin dabarre hanga guyyaa qiyaamaatti wanni san soamni isiniif deema kana gartee afeerraa isin biraan geenya akkasitti akka nu quba qabaattanii isiniin jenna wabillahi tawfiiq assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin ummata al-islaam ummata keenya bakkuma jirtan hundattuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkuma beekamu sheeka keenya sheeka sheekota sheeka ilmii Sheekh Adam Tuulaa rabbiin jannataan haa qananiisu amma immoo faawundeeshinii Sheekh Adam Tuulaa yookaan hundeeffama mana barumsaa yuunivarsiitii maqaa Sheekh Adam Tuulaatiin hundeeffamuudhaaf beellama qabannee jirru ji'a amma keessa jirru ammajii guyyaa 28 godina Harargee bahaa magaalaa Hararitti qophii guddaa achirratti beellamamee jira. Namni
achirratti hundi akka hirmaattan ka dhiiraa ka dubaraa isinin dabrinii dhagaan birrii ta'e qarshii ta'etiin bitamee yuunivarsiitii san keessa kaayamu sadaqaa ilaa guyyaa qiyaamaa sadaqaa sirraan dhaabbanne yuunivarsiitii kana hundeessuudhaaf qarshii teessan qabadhaa gargaarsa keessan achirratti kanuu argamtan maqaa mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo oromiyaatiin ergaa kana isiniin gahuu barbaanna. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Foundeeshinii Sheekh Adam Tuulaa. Foundeeshinii Sheekh Adam Tuulaa. Foundeeshinii keenya. Galmaan keenya.